nu garuu qaamni keenya gariin keenya iftaaneen jirru jechuudha garii keenya bakka biraatti agarra jechi amartichi naan jeesan Itoophiyaatti qayyaram atti baddaram isin Oromoon akka Oromootti yaadu hin geenye akka Oromootti yaadu hin dandeessan yeroo nuun joosan amma garuu waa hedduun arkaa jira hayyoota keenya kan mooraa namaa keessa dhaabbatee kaleessa mooraa isaa keessa barooduu ture ar'a mooraa namaa dura dhaabbatee mar'atu hundaan arkaa jechuudha kun seera Oromoo keessatti safuu Oromoo keessattis waan argamu beeytoota keenya kan miidiyaalee marsaa interneetiitis haa ta'u feesbuukis haa ta'u diinaafis banaa nuufis firaafis banaa gubbaa dhaabbatanii qabsoon Oromoo laaffattee qabsoon Oromoo cabtee qabsoon Oromoo daakamtee ji'ee dubbatuun arga kuni wanni kana dadhabbiidha akka billaattan isin nuti dubartoota kalee qabsootan irraa qooda fudhatee cabnee beeynee sadarkaa kana geenye warra hafee ija dhabee mana jiru jira ummanni Oromoodhaa har'a ilmaan Oromoo dhiinooni dhangala'aa jiruu fi Oromiyaa jechaa dhangala'aa jira malee Itoophiyaa jechaan jiru Itoophiyaan daangaa mataasii qabdi bardara mataasii qabdi akka saba Oromootti ollaa taanee heegare kabajuu fi daangaasii ni dandeenya Itoophiyaa tasa nuti fudhannu jechuudha Oromoon dhiinni ilmaan Oromoo wanni gannaqamaa jiruuf Oromiyaadha malee daangaa Itoophiyaa mallatteessuuf sarara Itoophiyaa dhiiga keenyaan nuti hin mallatteessuuf hayyoonni Oromoo garuu qaamni keessan ani waan na hinaafsiseen qaba marsaalee interneetii yeroo banu keessattuu amma eega lolli Gondar guyyaa lamaan ta'e kanatti waan na gaddisiisee jira hayyoonni Amaaraa waliin dhufeeti galgalaa fi ganama walgahii godhataa jechuudha hayyoonni Oromoo ummata keessan keessaa eessa jirtan beekumsaa fi wallaala keessanii nu gabbaatanii maal nuun jettanii jirtan waggaarraa guyyaa tokko walgahii oosaa dhuftan malee akka sabaatti akka nama saba dadhabaa qabutti akka nama saba gabroonfamee jiru qabutti gabbaatanii nu yaamtanii guyyaa kan maal nu himtan gariin keessan Oromiyaa jettan gariin keessan Itoophiyaa jettanii jechuudha kanaaf bakka isinuu bakka hedduu jirtan wal biran jirtan namni wal biran jirre naman jaaru doktoraa fi profeeserri Oromiyaa keessa jiru har'a wareega kafalaa jiran daa'imaa wajji wareegamaa jira wanni isin gaddisiisu dubartii ji'a 8tu ilmoo wajji wareegamee jira jechuudha maal barattan isin bilisoomsuufi aduun Itoophiyaa gubattee jirti Oromiyaa keessa jirtuun dhaabbattu nuti baandiraan Oromiyaatis biyya teenya keessa Itoophiyaatis hin dhaabbattu jechuudha tun dhiiga keenyaan mallatteessi warri Itoophiyaa jettanii Itoophiyaa jala deddeemtan if duuba deemii awaa ifitti hima anan malleen isin jaa ana urjii dhaabaati je abbaan fedhe ka Itoophiyaa haana dhagoo irran kaa'edhu abbaan kiyya Oromiyaa na barsiise akaakoon kiyya immoo Oromoo jecha qalama haqee afaan Oromoo dura taakka jee barreesse dhiiga Oromootiin Oromiyaan ilmaan Oromootiin bilisoomti amma yeroo ammaan tanaa keessatti yeroo teessanii haasoytan hin qabdan yeroo deemtanii waa wal gaafattan anamma hagaan dhufee fi harma jidduu